Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jecha egaa guyyaa har'aa haadha manaas abbaa manaas ta'aniitoo dhufaniitoo jiru jechuudha. Waan walitti man fakkaata siniin jedha. Haa ta'uyyuu malee Abiraam biyyiin ani deemee biyya baay'ee namatti tolu, biyya baay'ee nama hawwatu, namni isaasi haalli isaasi magaalaa baay'ee bareedudha yoo jedhullee dubbateetoo jira jechuudha. Egaa akkasuma kadhanni keessan kadhanni haadha kootii fi abbaa kootii na milkeesseetoo jira. Sa'aatii 17 muluunii aeroppilaanii keessa deemee nyaannillee naaf hin taane naaf hin mijanne ture. Ani makiinaadhaan iyyuu sa'aatii akkanaa dheeraa deemee hin beeku. Yeroo jalqabaa fi yoo jedhu dubbateetoo jira. Egaa haa ta'uyyuu malee gaafa biyya ofiitii keessaa bahanii qormaanni ni jira jechuudha. Qormaata sana keessa immoo jabaataniitoo hin darbu jechuudha. Akkasumallee waan baay'ee na gaafattanii waan baay'ee komentii na barreessitanii keessaan akkam taate kan jirtan jirtu. Akkasumallee Abiraam hin deemu hin sobaa ispoortii ga'ee deebi'a kan jettanillee ni jirtu. Dhugaadhaan kun anatti iyyuu natti hin fakkaatu tureeyyuu garuu immoo homaa gochuun hin danda'amu. Waan baay'ee yaaleera, waan baay'ee dadhabeera. Akkasumas immoo waa'ee Ruuttaa na gaafachaa kan turtan jirtu komentiidhaan. Ruuttaan sobadhaa garaatti hin baattu kan jettan fa'ii jirtu. Inni kun dhugaadha, wanta sobaa miti. Akkasumallee otoon ishii bukkee ta'ee anillee mucaa koo hammadhee natti tola. Ishiinis immoo kan jette harmee kiyya biran deema yeroon koo ga'e jettee turte. Yeroon ishiis immoo ga'aa jira, bira hin deemti. Anii fi Ruuttaan gargar baaneerraa jedhee deebiseetu immoo gargar baane yeroon siniin jedhu walirraa faffagaanne jechuudha. Kallattii hundumaaniyyuu yaada hunduma keessattiyyuu ishii faana nan jira. Faffagaannee walirraa mucaa keenya guddifachuu hin dandeenya. Kanaafiyyuu homaa tokko rakkoon hin jiru. Ani immoo jireenya haaraa ta'e biyya kana keessatti eegalee jira. Akkasumas immoo hojii waarshaalee garaagaraallee nan gala. Ammas immoo hojiin seenee ni jira. Rakkoon tokkollee hin jiru. Garuu baay'ee na dabbaraa ture yoo ta'u qophaa koo dhufee. Garuu lama taanee dhufuun keenya immoo Biruukin faana dhufuunsaa baay'ee na fayyade. Anillee kana yaadne tureeyyuu ermiyyee yenee maar yenee wudd galatoomee dheetoo galateeffateetoo jira jechuudha. Haadha manaa lammataa jechuudha. Isa kanadha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee namatti tola, baay'ee nama gammachiisa. Namni haala kam keessattiyyuu gaafa milkaa'e yaada isaas jijjiirrachuu danda'a. Egaa ani biyya kootis baay'ee si yaadeen beeku. Kaayyoon koos biyya koo keessa jiraachuudha. Yeroo tokko immoo biyya ofii keessaa bahanii biyya haaraa dhaquun lammii haaraa barachuun barbaachisaadha jedheeti jira jechuudha. Harmee koos mariisiseera, abbaa kootiifis bilbileera. Garuu immoo eddanas ga'ee naa bilbilee baay'ee akka gaddedha. Abbaa koos immoo dhiifamanii gaafadha. Akkasumas warri waan baay'ee jettan jirtu, waan baay'ee warri yaaddanis jirtu, warri sin dallansiisee, warri garaan keessan natti gaddellee dhiifamallee jedheetoo jira jechuudha. Nyaanni isaanii immoo akka hin taaneef dubbatee jira. Dhugaadha nyaanni chaaniyaa baay'ee ulfaataa. Ani yeroo darbillee Abiraam koo dubbadheen ture jechuudha, kaleessa jechuudha. Chaaniyoonni wanta hin taane nyaatu dhugaan siin jedha. Waan isaan funaanan hin beeku caakaa keessa na dhufanii elektiriikii minaamina hojjetan kanayyuu caakaa keessa waan ta'e barbaadu jechuudha. Biyya keenya argeen tureyyuu jechuudha. Nyaata isaanis immoo of eeggadha. Innillee lawusii fi chookilaatii fudhatee deemee too jira jechuudha. Isa nyaachaa ture jedhee. Akkasumas immoo nyaanni Itoophiyaa jira naan jedhanii naa himanii turanii nyaata Itoophiyaa bira dhufee jira jedhee. Egaa bifa isaatiin dhiyaatee fi jira kinoo akkuma asirratti argitanii hin amanne jechuudha. Mi'aa laataa ani kan hin barbaade biddeena jedhee kitifoodha jedhe kaayee isa paarkii sana keessatti mi'eeffatanidha jechuudha. Sana booddee gaafa qammasuun mi'aa jedhee beela'ee nyaadhes jedhee eessu jenneeni sana booda nyaataniitoo gara mana isaanii galanii manyitaan isaanis wal bukkeedha.
inni ulfaata hoteelli jedhe qarshiin saayii baay'inaan kireeffadha yeroo muraasaan booddee isaanaa wayya mana kiraa wayya jedhee jira. Iyyee hoteelaa fi mana kiraa maaltu walitti fide iyyoomii akka hin deebi'ee hin galle jedhe kaasiniin jechuun jaaladha isa kanadha. Dhugaa dubbachuu fi baga si gargaare hin baratta. Akkasumas immoo yoo waaqayyo jedhee yeroo muraasa booda otoon carqii koo sin qabatiin otoon maalis hin jedhiini biyyatti deebi'ee dhufuun barbaada. Jalqabaa waggaa 2ttis waggaa 3ttis nan galaa gidduutti immoo deebi'uun barbaada jedhe. Maali mi'a kee hunduma isaa gurgurachuu barbaadde moon siin jedha. Isa kanadha ka namatti tolaa fuulli isaa ifeeraa haa ta'u malee biyyi ni jiru inu'a Dubaayitu irra jedhama malee inu'a baay'ee jedhee jira jechuudha. Dubaayii baay'eedha yaa Abiraam guggubanne nuti warri biqiltuu bishaan baafnu warri hojiin keenya halaa siniin jedha nu bara isa kanadha. Siniin jedha kaayee inni kan biraa immoo Ruutayyee fi Markeen illee dhufaniitoo jiru. Kaleessa waan baay'ee naan jedhe waan baay'ee na gorsee kaleessa simmeetaawii keessa turre haa ta'uyyuu malee immoo har'aa sana hunduma keessaayyuu bahee cinqatii sana hunduma keessaayyuu bahee haala kanadhaanii dhufeetoo jira jedhee jira jechuudha. Inni dhufeera hojjetoo jira jettee jirti jechuudha. Sana booda gaa innis gara manaatti deebi'i kan inni naan jechaa ture. Ani immoo gara manaatti maal wajjin deebi'a kan hin jedhudha. Jireenya mataa kootiin jiraadha jedheenani isa faana saasaa ture. Kanaafiyyuu bakki tokko deemna jedheeni haasofsiiseetoo jira. Isas immoo yeroo biraa Abiraam faana fa'een deemaa ture. Akkasumallee Riyaaka tokko faana deemaa ture. Yeroo kaan immoo qubaa koon deemaa ture. Har'a immoo isa faana nan deema yeroo hin jedhuuni maal jedha laataa jettee jirti jechuudha. Innis immoo maal jedhama maqaan isaa ilaalcha jedhamu sana ji'a ji'aan ilaalaman jechuudha. Sana booddee gaafa dhufu jechuudha gammadee dhufe jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi Markeen nama gaariidha jechuudha. Beesin inuma argatte jechuudha. Inuma argatte namicha kana siniin jedha gaa'ee. Sana booda ani waan si barbaadee fi isa kaleessa garuu kaleessas kaffaasira jennaani lakki waan baay'ee ani jennaani kana godhi siin jedhe sana godhe jennaan siin jedhe toluma jettaa. Ammaa booda immoo waan ati jettu tole jechuun qaba jedhe jechuudha Markeen. Achi wajjiniidhaanii obsitala deemnaa mucaa koo laallachuun barbaada. Kanaafiyyuu jettee jirti jechuudha. Jalqabatti garuu haala hunduma kana keessa darbee garuu immoo wanti itti gammadu tokko jira. Kan koo haniin jedhu tokko jira. Abdii akka nuradhee bakka akka waan hundumayyuu dhiisuu kan na taasisu jira jetteetoo jirti. Dhugaadha. Kan akka dhalaa nama gammachiisu hin jiru. Wanta biraa namni namaa kennee yeroo isaa nama dabarsu rakkoos nama dabarsuu danda'a. Garuu dhalamoo rabbitu namaaf kenna. Inni kun gammachuu guddaadha siin jechuun jaaladha. Egaa Abiraamis fagaatee illee haa jiraatu malee booda gaa jecha namaan haasawwa namaadhaanii akkasumallee warri haala mijeessaniif illee miidiyaa irratti kan beekame karaa sanaan kan hin argadhe jechaa jira waan ta'eef isaanumti illee dhala kana lakkii jedhanii illee ofitti illee fudhachiisuu danda'u waliin illee biyya sana jiraachuu danda'u hin beeknu. Garuu kadhadhaaf isiniin jechuun jaaladha. Maaliif jennaan balleessaa baay'ee balleessaniiru muluun isaanii balleessaniiru. Waan hin ta'in ilma dhiiraa irratti waan hin ta'in intala dubaraa irratti waan hin ta'in waan baay'ee godhaniiru. Hunda isaayyuu araara isaaniif haa godhu araara isiniif haa godhu jedhaaniiti kadhadhaaf isiniin jechuun jaaladha. Isa kana dhakaa'ee bakka ishiin deemna wajjiniidhaan jedhaniitoo isaanis waliidhaanii obsitaalallee deemaniitoo jiru jechuudha. Markeenutuma akka daa'imaa godhatu jechuudha. Ishiin jalqabatti seente gaafa ishiin seentu balbala reebee fala fidee sana booda egaa jalaa balbaliin baname jechuudha. Ol seenee kaameraan ol hin seenne jalqabumayyuu nutti himee ture jechuudha. Isin arguun qabdanii hin jedheera. Ayyee dumti bicha argee enneedhaan mucaan gaafa argamu waan baay'eetu argama jedhe achitti maa jechuu barbaadde Markee maaltu argama qoy. Isa kana dhakaa'ee namni immoo ilaaluu barbaade kanfalee ilaala jedhee ishiin immoo dhala koo irratti biizinasiin hojjetama jetteetoo jirti. Haa ta'uyyuu malee ilaalaniiru jechuudha.
haala hundumaa kana keessatti yaada hundumaa kana keessatti mucaan koo seeraan jira jettee haalli inni ittiin taa'ee wanti hundumti isaayyuu iddoo qabateetoo jira jetteetoo jirti jechuudha. Wanti irratti garuu bishaan dhugii naan jedhanii nyaatas fudhadhu naan jedhanii. Kanaafiyyuu har'a leetira 20 dhugdee jennaan akkamittiin leetira 2 dhugdee dheeni anatu immoo bakka ati barbaadde si bashannansiisa si geesseetoo wajjin hin deemna misaas naffira jedheen jechuudhanna fataa gochuudhaaf jechuudha. Abbaa manaa chaaniyaa fataa'edha. Ati Itoophiyaadha dha mana namaa fataa godhe kaaya markee maal gootaree minzeedhas gaasheedhas kan hin jedhani gaashimmaan jechuudha. Markee fi Efreemidha miti waan akkasiinatti fakkaate. Isa kanadha meeqa fataadhuma jedha jiraadhaan siniin jedha. Gaaffii kanatti ta'es immoo jechuudha. Obboloonni nuti Abiraam maaliif Abiraam hin gaggeessuu didanii? Abbaa kunatti dallanii bakka gaarii ga'een bakka guddaa ga'een isa gammachiisa jedhe. Akkasi abboo raba gagaraa kee kutatte. Isa kanadha eebbifamaa kabajuumaa siniin jedha kaa maatii koo hordoftoota koo warra taatan.